sirna haaromsaa amma deemu kana cuuf wayyaareef dalagaaf shayxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata bodaa ulfaatiiti mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessa ba'u dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seeruu hin qabu. Aki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti filaan warra filannoof qophoofna. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjanna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin nu dha'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi ba'e